wanni ta'e hunoo bishaan Awaashtabee dhufe galga guyyaa 30 ollee harkan Arbiyaadha sa'aatii 9 irratti cabee wanni katamaa tana jiraataan katamaa kana jiru tokkolleen hin jiru manni kufin hin jiru manni taklaalaan qabeenya hunda guutuu walii qabnu wajjin gimmaashin mataa haaraa fe'amee jira gimmaashni hunoo gooroo gubbatti kuma bakka amma garuu kanatti baanee jirra lubbuun namaa tabaatee ni ja'anii lama dhageenye sanii ala waaniin mirkaneeffadheen qabu wanni takkitti wanni nutti haftee hin jirtu meeshaa takkaan maletti baane maal nyaannaa maal dhuynaa gubbaadha jirraa jechuu amma akkuma jiraata naannoo mataa haaraa keessaa gandaaroo adii jaamutti halkan moo guyyaa isinitti cabse halkanirraa sa'a 9 irratti cabe halkanirraa sa'a 9tti cabee ni guddumama ni danda'ama osoo jaamuuti maadaabaraan itti ba'a hizbiinis osoo jaamuuti namni danda'u dhiisii hunoo ammaan tan akka nuti isin bartan kana ta'ee jira wanni asii achi mudhiidhaan nama fuudha katamaarraa xarafa jirra amma katamaan asii achitti manni hafeen jiru qabeenyi hafeen jiru waan takka lubbootee nyaabu akka bibbaanaa jechuudha jirra gara kanaan basata gara kanaan Hawaashi amma rakkina guddaa kanarra fide Hawaashi jechuudha bishaan Hawaashi. Bishaan tu Hawaashi nu baasee bakka manni keenya nurra fuudhee waa keenya dhumnee kun asitti dhufu. Maal fa'aa jalaa balleessa? Wanni hunda beeni biyya waa tokko namni televizyiiniidhaan osoo fadhamu maal jedhamu fiiziidhaan wanni hundi biyya tokko akka kanan uffadhee lafa manaa bu'u. Biyya waaqa galannaa ga'u kun hojii geessanii nyaachisaa daabosii buddeena isaanii maal dhamdee yaaduu bultuu kennanii isaanii ta'uu waan immoo wal kana dhibee wal deebise malee maal goona bishaan halkan yaadin kasanirra ga'e nyaata. Bishaan tani meeshaa takka hin baafne kanaan dura akkas ta'ee beeka kayeen beeku akka baranaa kana magar meeshaa balleessa wala katan baaf meeshaa manaa namni raajii kana bakka nama nagaa kan nutti dhufee Awaash qooqa dhaydanii qooqa nutti gadi lakkisanii odoon assaabin halkan keechaa barii sa'aatii 11tti odoo omaan assaabin odoo galgala ta'e dhumne omaan jiru gorfiin nu fudhate amma achi waxxaatii fi federaalin dhufanii ta'u nu baasanii odoo waan tokko nasaabin nibran keenya sachumatti hafee lubbuun teenya gini as geeche gooftaa ta'e waan tokko hin baafne maaltus bad wanna tokko eenyu dheessitti lakkaa'u soofaa ittamoo algaa ittamoo uumaa kunoo dhibamaan qaba waggaa 10 kunoo isa wajjiniin rakkachaa jira hin dubbatu hin dubbisu paaralaayizii na jalaa ta'ee jira soorama bayeet namni soorama bayeet nyaataa inojjata ganaadha odoon jedhee asaabu odoon asaabin akkana na jalaa ta'e osoo wajjiniin makaraa odoon argu qeerroon waaqa galannaa ga'u qeerroo mataara ammarree naa guddisu lubbuu teenya nu baatanii isumarreen bahunan du'a naan jedhee asumattan du'a jedhee ani jedhee hoggaan iyyuu jedhaniituma ijoolleen seenteetuma qeerroon seentee isas xalafaniituma ba'anii bakka geechanuun beeku anas xalafaniituma na fuudhanii naan ba'anii hoggaan dhufuu asitti isa argadhee olitti boonyee kun oliin jirra amma waaqa galannaa ga'u lubbuun teenya hin jirti waaqa galannaa ga'u muummichatti iyyinaa muummichis immoo kan isaa oliiti baalluu godha kana waaqatu fide kan waaqni fide odoon assaabin odoon abjuun nargisiise waan akkana nu godhe kana waan goonuun beeknu waaqni nurraa deebisu. Qooqaan giddibiin qooqaa bishaan qabachuu qabu ol bishaan baay'een guddatee dhufee waan seeneef yeroo adda addaa bishaan gallakkifamu odeeffannoo hawaasni akka argatu taasisuudhaaf hojii hojjetamaa ture of eeggannoo hawaasni akka godhu jechuudha. Kan magaalaa Matahaaraa toora 13,000 kan baadiyyaa toora 12,000 kan hawaasni akka shawaa lahaa guututti akka shawaa bahat toora 26 fi abbaa warraa 8,000 fi 556 kan ta'u buqqee jira jechuudha. Gargaarsi dhiyaataafi jiru maal fakkaatama? Gargaarsi amma dhiyaachaa jira jechuudha. Nyaataanis, uffataanis, afataanis mootummaan gargaarsa dhiyeessaa jira. Dhaabbileen mootummaa tokkos kan Red Cross kun dhiyeessuu eegalanii jiranii jechuudha. Warra bishaan keessa jiru maal godha? Warra bishaan keessa jiru hojiin baasuu hojjetamaa jira. Namni amma bishaan keessa hafee jiru akka waliigalaatti hojii baasuudhaaf yaalii godhamee jira. Araddoota namni garuu amma haroo adii bakki iddoon hawaasni jiru kan iddoo bishaan hin dhaqqabnedha kan jiru jechuudha. Manna barnootaatti
achitti akka turan taasifamee jira. Kan bishaan dhaqqabu immoo akka karaa magaalaatti ol ba'u taasifamee akka agartan kanatti akka qubsifamu taasifamee jira yeroodhaaf jechuudha. አይሰምታው ምንድነው የመጣው በቂ አይደለም አሁን ብርድልብ ተብሎ ነበር በጣም ውስጥ ብርድልብ ከማ ከኛ ከለይሰ ጅሩ ተኩፋው ለሞታማ ቡቃን ከናፍ ሳፓን ስለ ሁሉ ገን ያተፊ ጅራ ጉያራ ከራሱ ይጅራ እንብራ በሻሌ ያላፍ በርባስ ኦልቾታ ጎሳ ዳዳ ቢሮ ያው ነው ተውደን የስለ ተጀቹላ እንብራ ሳይንታይዘር ኮቪድ ወልቀባቴ ማስክስ የሰጀረቹ nama hammamiitu buqqee hangama akka godina Shawaabaat amma baay'een kan buqqee as magaalaa mataa waliigalatti kan maatii dabalatee baadiyyaa fi magaalli mataarratti fi fantaalli 25 garuu amma boosata irrattis buqqee jira liiban irrattis buqqaan jiru isaaniifis deeggarsa akka Shawaabaatti ol magaalaa nama meeqatu miidhame amma olmoos gara 30 isaan inta akka kan bakka adda addaati warri buqqee isaaniif deeggarsa taasifamaa jira jechuudha magaalaa keenya. Kuni aanaa Fantaallee keessa magaalota argaman keessa magaalaa Matahaaraa jalatti ganda Harwaadii. Ganda Harwaadii kana guyyaa dheengaddaarraa eegaleetiniin bishaan haroo Basaqaatii fi laga Awaashirraa ceheetiniin hawaasa qabsuudha hawaasni kan dubbatu. Namoonni hedduun amma gama magaalaa Matahaaraa kan duraanii magaalaa Dullattiitti fe'amaatiniin jiru geejjibaalee garaagaraatiin. Kanneen meeshaalee isaanii fe'achuu dadhaban ammoo hedduun isaanii asumatti hafanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatti Muktaar Jamaal Matahaaraarraa.